meeshaalee ramadaana sababeeffatuun dhufee fi akkasuma gatii qarshii bareedinaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuunee oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga zaraattanii har'a meeshaalee kanneen namoonni barbaadan jechuu iskiriinshoot yoo gootan argachuu dandeettanii tokkoffaa irratti wanni ani isinii ibsuu barbaadu haala jechuudha biizii ta'uudhaan wallaahi kanallee jedhee wanni biizii na godhe jedhee isinitti himu hin jiru maal isiniin jedhame hundumaafuu jechuudha namootiin meeshaa fakkeenya fi ramadaana fakkana gabarraa bitamu malee ajajaa akka jechu majliisa arabiyaa carqii firaashaa zuuriyaa umaa ammatti nu haa ba'u naan jettan xiqqoo jechuudha ramadaanaaf jecha ijoolleen hedduun nyaata ruuzaa mokoroonii sukkaaraa harcee shoorbaa order godhaa jiranii burcuqqoo ramadaanaaf meeshaalee isaan barbaachisan akka meeshaa kanniini waan order godhaa jiranii fi xiqqoo biizii ta'e kanaafi warroonni meeshaan keessan na bira jiru na biratti ture jedhe hundi keessanuu baay'ee hin jiru kana biratti ture tartiibuma ka eeggataa jiru akka majliisa sababni carqiin dhabamuudhaan akkasuma mootuyyuu boondidiin isaa haga dhufu tartiiba qabatee saniif yoo ture malee kabiraa ka turuyyuu hin jiru jedhee yaada fedhaa warri tursiistanii meeshaa na biraa qabdan hanga namni afuriillee hundi keessanuu inshallah wa ta'ala dhiyeennatti isinii ba'a akkasuma immoo warri meeshaa firnicharaa na biraa qabdanillee warri na bira tursiistan yeroon gahee dabreellee jira namni sadii kanaaf ajajadha meeshaan kun ramadaana sababeeffachuun dhufe cilfaan kun meeshaa hedduuf keessaa qaba kalariin isaa kana bareeda isa qofa doon ta'in meeshaa hedduutu jira ani jechuudha wanni isin hubachuu qabdan meeshaalee kanneen guutu isaa namoonni taa'ee herreeginutti jetta wallaahi yeroo jechuudha kaanuu kabitu daftara irratti waan qabadhuuf gowwaaf waraqaan waan qabe gadiin dhiisu jechaaf achirraa laalee gatii herreega godhee isinitti hima malee gatiin har'a بسم الله الرحمن الرحيم برون أرجتن سنيجالي والله ربي رحمته فينو هاجدو أسمان زتشو دا وروني سمونا كان سبب بيزي تقول رميشة كسان أنو في سنيجستان زرو إرجاجرا أكسم موتو يو ماتي تروفين وجولين قرين جتشو جزاك الله خيرا جاء رحمة جاء خيري كنا ربي سبحان الله والله بريدنا كإسات جتشو رحمة بريدة إسنيف قده إسناغر قارو نمني قرين نتعار سود الدافي meeshaa ufii maatii erganii fudhataa jiran akka gargaarsatitti wallahi hedduu galatooma nam sadii jechuu walii gallee ka angeessu fi hedduu maatii erganii fudhataa jiran afdala khayriiti anaafi akkasuma immoo warri meeshaa keessan sababa cinqaa makiinaa irraa cinqaatti jiru nuti beeka waan akka eelee akkasuma immoo wanni tokko tokko isin jalaa caafee sharafame wallahi dhiifama guddaa isiniin jedha ammotu yu lubbuun namaalleen baati akkasuma immoo wanna silaa barbaachisu guutuu isaa itti gaafatamummaa kiyyaan akkuma isinirraa fuudhe sanitti waan cabe ni kafala dhibbarraa dhibbatti itti amana waan nabira cabe osoo maatii biran gahin nabira bade nabira cabe anatu kafalaa isinin jedha inshallah wa ta'ala kanaafi makarajiin kuni makarajii fannooti biffee keessas tahee shaayaanani xinnaan kana guddaan kana namootiin xiqqaa fi guddaa garagaratti beeytanii warri bitatanillee ni jira irra caalaa immoo ana biratti ijoolleen xiqqaa kana bitatte garaagarummaa qaba akkasuma mootu qarshiin hedduu dabalee jira warri bitachuu edda meeshaan biyya keenya keessatti oli malee gadiin hin jiru tun isaanii shoorbaati garuu akkana yoo laaltanii sinii fakkaatti sinii miti baay'ee narraa fagoo jirti jidduu isii kana meeshaa haganan jedhamne jira waan ta'eef baay'ee fagoo jirti namootiin tokko ammoo gatii isii ammuma nutti himi warri jettanii mee obsaan dhageeffadha itti aansuun jeekuun magariisni kun kalarii sadii moo akkamtuu jira jookii baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma mootuyyuu jabinallee qabu yabbuudha meeshaa hedduutu jira jookiidhaan adda addaa feermuuziidhaan adda addaa akkasuma mootuyyuu akkuma diizaayiniin garagara qarshiin garagara fakkeenyaaf mee qarshii irraa jechuudha isii tana argitanii saaniin tuni 13,000 akkasin argitan saanii shoorbaa abdii guddaa jechuu kurree wajjin cilfaa wajjin achi booda ammootuyyuu ka itti qixatan ka sadi qabu jira ka jaha qabutu jira jechuudha isiniif galaa jira inni kunis wanni isin sirri hubattanii naa beekuu qabdan maankadha baay'ee bareeda warqiidha ani jechuu wallaahi laazim wanni isin sirri hubachuu qabdan wantoota akkanaa kanniin asitti baay'ee furdaa hin fidan finfinnee maayuu jechuudha wanni isin sirri naa hubachuu qabdan ani meeshaa bita jedhee dhaqee baay'inaan yoo ta'e malee fireen inumaa magaalaa xiqqaa argattan namoonni tokko meeshaan akkanaa finfinneen jira dhugaa hin jiru jechuu miti baay'inaan katarakkaban kana malee fireen hin argattan isinii galee kanaaf inshallah wa ta'ala namoonni kanniin barbaadan hundi isaa
asumaan jechuudha maankaan kunis baay'ee bareedaadha kalariidha kalarii hedduu namoota hedduu bitee albeetannintu jira akkasuma immoo tuyyuu albeedhan diizaayinii adda addaatiin bareedinaafis tahe akkasuma immoo meeshaa hedduu ka qaban 7-8 ka ittiin bocan maqasii wanni inni hin qabne hin jiru ni jira jechuudha feermuuzileen hedduutu jira warri gatii nuu himi jettanii gatii waan kanaa jechuudha hin barreeffanne dirqama tokko tokkoon barreeffachuu qaba makarajii kalarii barbaaddaniitu jira akkasuma mootuyyuu kalariin kunillee kalarii xibabiitiini kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jookiin kun burcuqqoo ka qabu jira ka hin qabne jira isinii galaa jira kun jookidha juusi adda addaa tuuta viintoo ramadaanaafillee bakka hedduu miidhagaa qarshii isaa immoo nan gaafatina haphinni isaa immoo tuyyuu bismillah rahmaan rahiim baay'ee haphiidha saaniin giloobaaliin hoo tokkichi maas ta'an jedhina hundi isaa tuyyuu keessa kaayamee jechuudha bitamee kaartoonitti na ashagamee dhugaa rabbi isinitti himu yeroo viidiyoo waraabu dhabee isiniin jedha makarajiin kunis baay'ee bareeda gabaabamatti meeshaa mana keessaa warri barbaadan kanneen irraa namni barbaadan jiraatan screenshot gochuudhaan kan gadi ergachuu dandeettanii order godhachuu dandeettanii maggaarrajaa namoota 3 kabaase jechuudha gatiin wanni kumuutu hunduu dabalee jira wanni isin ibsuu qabu maggaarrajaan akka humna teessaniitiin 11,000 12,000 15,000 18,000 20 lamaan diidamaan diidamii sadiin diidamii shanii maggaarrajaan isin asii argitan kunniin hundi isaa qarshiin isaa garagara kanaafi akka fedhii keessaniitiin akka humna keessaniitiin mitiriin ni hirrata ni dabala carqiidhaan ni hirrata ni dabala carqiin yabbaa hedduu yoo ta'ee jedhe qarshiin isaa ni dabala akkasuma diizaayinii carqiitiin jabinnaan bareedinaan isinii galaa jira miti baay'inaan guddinaan gabaabinaan qumatii dheerinaan hundaanuu qarshii garaagarummaa qaba namoonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 78 15 72 75 WhatsApp Telegram hello jedha rabbiin ji'a rahmata nagaan itti nu haa ga'u du'aa godhaa subscribe like share